سكرين الرد وان ميلين التوك تقاسدي سين نجرة تابتابي كوفاني ميلين التوك تقاسدي ميلين التوك تقاشن تارجتي كينه جارا ركاردي من ورا جابسورا مي تابتا غورني اگر سيسني اچيت تابي غورا ميلين التوك تقاسدي سين نجر إذا ينقول ركوبه سينجا. جدي كباتين. Leo kachi beudenda, and it like visit, your sister. She like visit. Ilan, sisteri jalan ini Hamzalan. Hamzar gitu. Sisteri nawar. Sisteri sinjaran. I swear to sisteri sinjaran. Delalde. Sisteri visiting goda. Cairo ke san cinjara cufutente visiting goda. Lagi sana? Yeah, we visit him. Cairo day me akan berkot tabadal a hotel 5-star. Indom hotel book na godi me. The most expensive hotel in Cairo. Nagodi jet pelan. Argitani, anak nagodi jet. Akasih nabi tu argitani pelan. Anisiti menjera. Anisiti menjera. Nama kadero demu ya deh karak kupea. So, kenapa? Demne visit gone Dubai tu dia bina. Gak payah nemalle demne visit gone Dubai tu dia bina. Hamza ko muchangun zimarachuf wallahi ruga sitima shamarran jechuni Apa dah lawri afu mainal qawzi da man shamarran makanjara mainal qawzi da simarachuf Hamza wallahi muchamarati miskinan nan seda guban Cairo kun jabada Yo fayise male na mamarachu guban biya Cairo suni jabada bolesa ko shamarran kana rafa gad nutu yujana ilal utu jannu wagga hari genye tiktok kana rawa ki social media kana ragal mangenye wallahi silana dai mokshan ja sofa kana radare wajin jira tuna milka yati ana milka Berarti agak sebaya tu tawari jira tekesa wallahi la ana milka sila sofa kun ilmoja utu akka jana janutin jechun akka qabsa utin shamarra jechun akka shamarra jirutin milka Hamza wallahi naga what rakon dubartii bira moo sibira rakkoon ka jiru maa ilma argatin anafsi wallo kaali wali galleerra anafsi sine gaara namme maane kama anafsi ko kaali wali galleerra nama bira nama funduratti kwani gadin baasoon si gale haasaa wanti keessa dubbatame achuma keessatti dhumata si gale kan dubbani habibi bultiin antiigin jafru bultiin antiigin bultii se kamali dinni bultii se yoome dinni bultiin maatiin arargee hundi baala jira bultiin antiigin Hamzaan callee fuudhee jechuudha maqaa keetti maqaa isaatiin hojjechiifatteera ostoorii irratti argeen ture ani immoo asirratti siin akka fadda foon irratti na qabachuu caala immoo sibiila irratti na qabachuu caala ne godhiin agarsiisin ammoo foon irratti godhee agarsiisu nanis nan godha I swear to God wallahi ashuti agochuu barbaannaan Hamzaan godhaa jedheen atti nimne ima godheen agarsiise maaga godhee sitti agarsiise no isatti jettee fani mee godhee sitti agarsiise jettee fani yaa godhiin agarsiise let us see ati liivii dhiftete naan Hamzaa sirkaa fudhatte naan jedhan no ashuti anaaf ashutiin walii wajjin konnetti qabna hammaa miti jechuudha 2017 eegalle 18 eegalle dama gisee koronaa kana gisee shamarran Oromoo kun infeeru shamarran Oromoo gisee jedhaa ture jechuudha dur gisee sana keessa dhuftee jechuudha dusi qawwii gadhaa dhufte bareeddu qashtii buttultul lettee wayitii turte gisee sana argitanii irratti habibi cool down Urmaacha kumeeni jedhan yaafe ani wannan support kumeeni jedhan maal abbaa sooftaa kun buraallaan kun Karbeetaa jala zoorte jechuudha akkasitti kun immoo isaa baate kun jedheen tiktokii seexaa godhee gisee laal wannan support si godheef laal injiraame uummanni dubartiin hundi Oromoo si qeeqi akkami akkana nuun jedhe jette no anammoo akka nama kiyyaa tokkooti akkati nutti as deebitu akka ati bakka akkas keessa achiin tarii no በፍቅር ማለት ነው ላሳምነህ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አልነበረም ዋባኤም ዋሶይኔ ሱሪያቺ በቃ ኒቪቲ ዩዮ በርባዴ ላላኒ saba kiyyaa fi neetii even neetii yoo barbaadde Oromoo fuudhii uummata sanyii biraan fuudhiin dogongortee fiqiriin si dogongorsiisee dargaggummaan si dogongorsiisee saba biraatitti hin badinii soo yoo fuute Oromuma fuudhii siin jedhe ati jenna maal jette achi no ani fuudhumaan barbaadu duniyaa kanarra ani ilma bichaa barbaada ilma naa dhalta jedhe ma amiri ma jedhe maakii Oroo fuutu
wallahi maakii orroo fuchuu miti jechuudha gaaddeenyaan godhadhu hiriyaa garuu ni jaalladha nan kabajaa maakii orroon fuudhu namni nama jaallatu qabame ajamu maakii orroo achiichachi futuun ta'e ni hin fedhu sini gadi hin fedhu amma ashuuttiidhaa fi maakii orroo fidanii tura bira kaane ashuuttiin filadhaan gida dhugaan isinitti ba'a annama jaaffaa jechuun nama haqa akkasitti fi'u jedhee dubbatudha sini gadi namarra dibu maakiin naa jaallattu yookiin immoo ashuuttiin naa jaallattu jedhee nama dubbatu miti an sini gadi ammaakii hin barbaadu wallaahi hin barbaadu. Ana fi maakini an maakii jechuun amma maal akkasiin taate eenyuun akkasiin taate eessa akkasiin waan duffii ho'i turte maakiin duffii ammatti kanan beekaa sirriitan beeka maakii sirrii maakiinii fi no maqaa namaatu hin ta'in dhageessaa jechuuti anammaan dhugaasitti maatammaa mungkin yookiin anaaf Hamzaa bilbilatti argite dhugaase wanta ta'e irra dibdu jiru irra dibuu wayin jiru si gadi Hamzaa sin jaalladha yookiin Jaafara sin jaalladha si gadi adda nu gutta jechuudha. Ada nu gutta. Digale? Oh jechuun nu lamman keessa. Garuu anatu dursa. Ati gabaa baran dhaabattee diigamtee eessa geette keessa hin jirtu. Maa namni hundi takkaan dhufee Oromoon miliyoon 50 anatti illee himi jedha. Waan baran adeemamaa jiru. Maal nu sitti itti bamu deematti? Jaafee maal taate sadarkaa wal fuudhuu bira geennee jirra. Yaa wallahu azim sadarkaa wal fuudhu yeroo dhiyootti ni kennu nu hidhama. Hamzaa wajjin immoo? Wallahi jedheen kishu. Hamzaa wajjin wal fuudhuuf isin? Hullum ይገረማሉ. ያ Sooruma Hamzaa wajjin wal fuudhuuf? Isuma dhugaa isuma tarabbi argu. Ingooti. Wallahi shamarran hingooti. Shamarran wallahi hingooti. Snaas miti. Si kophaa miti. Shamarran makataati hingootan isin. Iterumuuf jechuudha. Iterumuuf. Hamzaa kana amma maal isaa argite wajjin jiraatteetta? Wajjin jiraachuu si barbaachisaa. Dura dhiira tokko gaafa terumuudha jettu wajjin jiraadhu ilaali haala isaa Facebookii kana irratti botti jennaan dhuguma sitti hin fakkaatiin. Noona wal gorsuu gaarii. Barbaadu. Even laal amma rawwaa murteessi. Waliin jiraadhee barachuufu ni kaa'edhamuun na barbaachisa. Wal barannee waliin jiraannee wal laallee yoo achi booda taane waliin karaa dheeraa deemnu. Yoo ta'in deebinamaa min chiggiraallee maa rakkoo rabbiin rabbiin wal Hamzaan koo adafaatee qaba. Adafaatee qaba. Hamzaan adafaatee qaba. Hin qabu ani waa malee hoo hin qabu jedhee waa malee. Sita mereka. Animo zim challisan ilalu ba. An challisan ilalu gize. An challisa kamti ilalu re. Ndi akati na jura midam tum fedon. Burko tauni mala. Kan nasa sitti wada. Na meruga sitti wa asurtu kan. Mala boleh yenna bayatte wallahi. Habibi. Ano boleh sakit bibit. Ano boleh samit. An jalalle kisadurati. Onti sosoba no. Ani jaalallee kuduuraati malee obboleessa kee banaamanii miti hin barbaadoon obboleettii. Obboleettii lamaan qaba. Gaa wallahi bakkeedha mana keessaa jidanatanii jiranii lamaan bakkeedha. Obboleettii biraamanii hin barbaadoon. Dhiir shamarran tokko kanaan booda jechuudha. Obboleessa koo kanaan jennaan naanaan jechuudha. Yoo haadha manaa jaarsoo qabaatte naan jedhi. Jaarsoo qabaatte singilii yoo taate immoo obboleessa koo jaafarnaan jedhi. Hin barbaadoon hin jaalladhu wallahi waan hin jaallanne keessaa tokko fan kana. Obboleessa koo naan jette kan waa tokko hin qabne. Dhugaa. Maal kiyya siinaa jedhu lamaani. Anafsi hamma Jaafee ko nafradhu baaletti gali jimmatti gali wal fudhannee jimmatti galla haasaa dhugaa haasaa keessaan waliin jedhaa turre jechuudha kanaan dura sii galee no achiin ilaalan achi akkatti juba koo keessa ilaala an shamarran akka faranjiitiin sii galee faranjiin ija keessa ilaaluu dhiifteeti bakkee kana ilaalaa jiraatte ittiin tolu. Faranjiin akka kanatti si ilaalaa si wajjin haasa'u yaallatti si galee ija keessa wal keessaa ol fuudhaa jechuudha akka itti wal ilaalaa waliin dubbachuudha kan si jaallattu faranjiin si galee. Kanaaf iyyuu Jaafee ani bareedduu koo qashtii koon siin jedhe dhugaadha kun ilmoo sirraa argachuun barbaadaan achi tolteerta jennaan naan jette inda'uun min jedhan ilmoo walirraa argannee kaane yoo jimmaa yeddu lamman deemaa guddataa jette. Ati amma laal ati wanni kuni waggaa meeqa dura akka isin Sine gaara. Inde? Sine gaara. Cakasa.
Ati maa bultii namaadhi waggaa afurii bultii wanti di gabaaru ani ko sine gaajira man asine gaara awwayta sadi biyya galee ban gaafa biyya galee tokko teesse jirta si gaafa biyya galee to ay jimmaan deemi jedhe koomenti si genya jimmaan deemi de jimmaan deemu barbaade way sila jimmaan sitti heerumuu deemaa yure biyyuma laaluu deema ay deemi daawwannaa deemi si koomenti si marreesni koomenti lama naa keessatti jette bakkaati jirre jimmaan deeme dhiisee yeroo nuun adda qabsiisne gaafa si bultii lamman tokko achi deemtee maatii argitee achi gaafa deebite mola amma gidee lamma farati wajjin deemne dheetanan karoora baasee jira jechuudha amma saatii kana namaaf hin milkaa'u yeroo hundaati gizee yeroo kana nan deema jettu milkooyin yan jiruuti yadhaabuu qabaare ambar haga akkas waliin jenneedhas wayta sadii galee wayta sadii ji'a tokko durallee yeroo lama galte yeroo lama sadii okeeshee ta'u amma hundi waliin asaarra gangadheen gaddaalle jechuudha addaan hin cinne Sigalee tokko. Ani laala nama fikirii ka jalqabe biyya as deebi'ee ji'a takka ammaan jaalalaa ka jalqabe. Ji'a tokko argi jaalalee galte. Waggaa'u. Waraane. Esaat lafa kubbate dhugaa ji'a tokkitti. Ji'a tokkitti. Wagga waraane wanta. Maal? Bulii diidami saddeet sagal ji'a tokko. Jaalala ji'a tokko bira dhaqee Allah. Jaalala waggaa sadii. Kana akkasumas walirra qoomnu dhaqee fooqee samaa eegamu kan jiskitee jaalala ji'a tokko ishee. Ati maa shoofta jaalala ji'a tokko. Walaa ashitti haasoo. Waan halaalaa malee waan haraamaa yaadeen beeku. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Mee jaalala dhugumaati amma jaalala dhugumaa keessa seenteeti. Miti? Yaa jaalala dhuguma. Taasishinoo bilgalbig. Maalonni keessaa situ godhataa jechuun namni jaalalaan qabame tokko hin nyaatu hin dhugu waan baay'eedha kan onnee keessaa akka ta'u jechuudha. Dhugaa sitti maa? Hin taane suni bashitaa no. Sila haraama ta'eef suni. warra jalaa wal argitanii maadriishuu shukshuktaa fiqir no yaa hin machim kan maatiin addaan nama dhoogu. Kun jaalala halaala. Wallaahi uummanni akka kanaan shamarran baalee arsiin kun illee jechuudha akka kanaan jala yaa'anii jaaffee qonni isiin soddaanuu ta'ii jaaffee qonni isiin shobba wallaahi ilaal. Jimmatti galtuu jedha jimmatti galtuu mootii biratti galtuu gibee gamaa ceetu isii wallaahi kun akka kanaa jechuudha. Dhugaa ni maal jetta kanarratti kun olaa jiru akka kanaan ashuutti jimmatti nuuf galuu qabdi. Jaaffee kun dhiisin fuudhi wallaahi jaaffee koo hin dhiisin indee wallaahi laazim koomentii tun akkana garagalchee agarsiise wallaahi nama 100% irraa raasite jechuudha. Wallaahi yes gara jimmaa ashittiin jimmaa no jimmatti nuuf galchi wallaahi laazim ila maasha Allah wallaahi namni jimmaa yoo akka kanaan si jaallateera ashutti. Kaaraan gillee na jaallata jimmatti galuu qabdi wallaahi jimmatti galuu qabdi. Waliif isin. Ani way nama guddaadha way lama sadii dubbadhu bara waadaa galeera. Ani hamzaa qofa osoo hin ta'in uummata inni keessaa dhalate waadaa galeera. Gaafa waadaa cabsu arraba na caba. Uummanni jaalala ji'a tokko na abbaan fedhe dhufee asirratti jechuudha dhugaas. Araba naa to. Gurgurtii bakka si laaffisutti koo si laaffisu. Bakka ijeelatti qabadhu asii na doorsisaa jira gurbaan. Laa ilaahi. Ara toobannaa ta'uu baare. Goota. Mee akka muraa hin no. Njedhu muwe njedhu. Haala adamu. Nyaatu. Ija keessatti ol qabi nyaatu. Ol qabi nyaatu deeggarri dasiin jedhu. Nyaatu ka ol qabi. Mee dhayyoo soonsar. Dhayyoo soonsar. Akkaan. Eeti yaadda. Gaa'is taabura waan tokkoyyuu. Gurbaan deeme achi nu gane hundi keessan taabura. Wallaahi nu ganeera. Rabbi jira inshaAllah. Taab fuula keessatti qabu. Taab godha guys. Taab godha.
Tabgora guys. Shunkubu samu zayan shunkurtin mal. Ante shunkurtin Cairo da. La ilaha illallah. Ya. Tabgora. Wayo. Ya Rabbi Allah. Ya Rabbi ya wajadani wa man doitu gufun. Apa bala madalba? Ababu tokko namni bira. Thank you for. Ababu tokko guys namni bira billahi. Nan baje butan ko shi. Ababu tokko warros. Gurban dogo nu gane tura da. Bakata ibjata da gurban. Bakata ibjata. Guys tap. Sobe kile sofi, mube sobe kile sofi. Kile sofi. Sobe kile ke sambani sofi. Kat ke sambani. Level guys lama amma. Nam shunkurti ne ya desbi. Sirra ka falalla. Ala biti. Na wallahi wani sun adabbi shunkurti na sai milikun intaw. Wallahi milik. Tarela. La ilaha illallah. Wallahi milikun. Wallahi do kiye ba. Mangis tigato. Adabbi furattu male wallahi billahi tamam milit. Shunkurti na kitem milikun intaw. Immili kayre amman. Mubarak yawan warane. Immili kayre amman. Yo si warani. Ada orang ansam sudah ciptetin nak kasi mozi semu be. Awala firumma. Dina yagai te dina ki yakti sore anam. Bakka isar getti. Anaka kan keti kana. TikTok irratti sandoor sisu bakka amma mubeen anaaf diina guddaa. Mubee nani nabibi. Odu reefi hanke kadin bune kubatate jotam. Please rakkoon qabu. Reefi hanke tu manangalu reefi hanke tu awwalamu mubee nani reefu manke tu awwalamu awwalchi argatu. Mubee laafi wasla atta. Ayyee shi wallahi mubee. Elefanti tutte nani ka ibratu sit alata. Elefanti da, teacher elefanti da. Guys, tap gora. Okay. Tap gora guys. Tap gora hundi kesan guys. Tap gora. Abdi murdu. Adabbi ada baddani jadda. Adabbi ada baddani jadda. Ila itti. Niga mwe wallahi niga kadi gara tom thank you. Niga. Gara tom niga wallahi kalas. Akkan fano linje chumale taboni timiti. Ya Rabbi yo jedani wa ana man doitu. Masih jadi Mubarak. Masih saja kalau cesa kota dua enam mana boleh kan raka pada. Masih lagi Mubarak. Raka pada. Kari telefon beli zafir. Inka falarra. Surre rabasi ti kulla dabatu pantille babateti ni muzi la nanje. Laki lalu berapa? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah? Laki lalu berapa? Rabbi sena kan hijau anda ambil kau bar. Sekarang dia pertama tidak aman. Sekarang dia pertama. Last 13 tidak todong udan kota bagan. Senang kuni hijau malah kau ini imbe kau. Tiga desa. Ada jabar kan ini kan? Wah, kalau tu jabar tinggi kita nak Gurban ada bila kofa. Ayah, Mubarak. Ada bila kofa ya? Olkate amminisha muzayyani jeta doktor muzayyani jeta akana muni guys akana ngala fani na raiga mana ni ga tunjiro yo muni rakmu tiyan ewa fanti sun de ke de wala ara mu be ara tibe ka fere da kayun kabdu wasla ta ada bila wala mana ka fere ni wala bra dimna mu be kala so ta ka pushi ngodi am isa tile pushi ngodi kalas irra ka fere da la Allah Mubarak mana kena jatuh nama itu juga mau nak bocil lah tu buat apa? Cepat deh bawa kamu tunggu akan harga nanti.